filannoon bulchiisa naannoo Tigraay har'a geggeessamee jira. Guyyichi guyyaa uummanni Tigraay kan filate qofaan akka bulutti agarsiise guyyaa guddaadha jedha mootummichi naannoo. Uummanni sagalee kennuuf bahe halkan walakkaarraa jalqabee filannichatti hirmaachuudhaaf akka gara waaltaalee filannootti deemaa ture ibsamee jira. Filannichi kan uummanni Tigraay waltajjii addunyaa irratti maqaan isaa ol ka'ee fi diinota isaa immoo morma garbuusise jedhu magaalaa Maqaleetti Iwaatiin bakka bu'anii dorgoman adda Keeraa Ibraahim. Paartii bilisummaa Tigraay bakka bu'u ka dorgoman obbo Mahaarii Yohaannis immoo filannoon Tigraay akka filannoo kabraa miti akka filannoo hiree murteeffannaa yookaan riferendamiitti kan lakkaa'amuu jedhan gabaasaa Mulgeetaa Tsibahaa Maqaleerraa erge tujubeetu dhiyeessa. Naannoon Tigraay naannolee kabirootti adda baatee wiirtulee filannoo 2672 keessatti har'a filannoo geggeessitee jirti. Magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Hadinat jedhamu keessatti wiirtuu filannoo Qisaannet Raa jedhamu irratti sagalee kan kennan obbo Takla Hayimaanoot Araayaa filannoo sana irratti hirmaachuuf halkan walakkaa booda sa'a 7 jalqabee toora qabachuu isaanii dubbatu. Ganama sa'a 12 irratti wiirtuun filannoo innaa banamu sagalee kennuu isaaniillee ibsaniiru. የትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ ለመወሰን ስድስተኛው ዙር ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ነው። ኡመተ ትግራይ hiree ofiin murteeffachuuf filannoo marsaa ja'affaa geggeessuuf qopheerra ture. Kanaaf har'a guyyaan saammoo ga'ee dursee argame sagalee kennee deebi'uu waan barbaadeef halkaniin ba'ee sagalee kennee deebi'aan jira. Kanan halkaniin dhufeefis baay'ee hawwaa waan tureef dursee sagalee kennuuf jecha yeroon isaas ga'ee paartii an ofii koof barbaade filadhee ba'aan jira jedhan. Wiirtuu filannoo sanatti hojii qindeessuu irratti bobbaatee kan turte Elsaa Kiflamaariyaam Gamasheen wiirtuu filannoo sanatti uummata 1132 galmeessuuf karoorfanne namoonni sagalee kennan 2750 galmaaniiru jette. Uummatis halkaniin ka'ee gara wiirtuu filannoo dhufuusaa dubbatti. አሁን እንደምታየው እንዳለ በነቂስ እንደወጣው kunoo akkuma argitu baay'inaan ba'e asin bule halkan sa'aatii 7 jalqabee hedduminaan ba'e uummati dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uuf dursa kennine akkuma argitu daa'ima baattee sa'aatii 7 qabee toora galtee kanan ofii koof filadheenan buluu qaba jette. Filannoo hedduu argeera inni baranaa fedhiin uummataa isa kan keenyaa caalee argame nan ajaa'ibfadhaa filannoon kun filannoo seena qabeessaa jette. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan Maqalee jiru Mulgeetaa Tsibahaa akka jedhetti wiirtulee filannoo magaalattii keessa naanna'ee akkan argetti kanneen sagalee kennan koronaa ittisuuf walirraa hiiqinsa isaanii akka eeggataniif yaaliin godhameera. Haguuggii funyaaniif afaanii akkasumas alkoolii harkattiin qulleeffatan utuu fayyadamanii argeen jira. Wiirtulee filannoo hanga tokko keessatti immoo kanneen sagalee kennan hoo'i qaama isaanii ilaalamee seenaa turan. Magaalaa Maqalee keessatti Iwwahaat bakka bu'uun kan dorgoman afaan yaa'iin mana maree federeeshinii duraanii adda Keeraa Ibraahim uummata Tigraay guyyaa mirgi isaa itti eegame diinonni isaa guyyaa itti qaana'anii jedhan. Aangoo afaan yaa'ii federeeshinii kanan gadhiiseefis murtiin uummatichaa akka kabajamuufi jedhan. የዓለማት ሚዲያም ጭምር የትግራይ ምርጫ ትግራይ ብለው የትግራይ ጀግንነትን የትግራይ ህዝብ miidiyaalee addunyaa dabalatee filannoo Tigraay jedhanii guutummaa Tigraay seenaa uummata Tigraay obsa uummata Tigraay dhiibbaa uumuu danda'uusaa sadarkaa addunyaatti guyyaa olitti qabanidha guyyaan har'aa. Kanaaf uummata Tigraayiif guyyaa addaati. Abroon immoo yaada gatiin qabaanne keessumaa kabajaa sabaaf sablammootaa kan hin siman beekannaa sabaaf sablammootaaf kan hin kennin hin kabajnes keessumaa kanneen tokkummaa leellisan guyyaatti qaana'aniif guyyaa lafeen isaanii duddaa itti cabeedha. Manni maree federeeshinii naannoon Tigraay filannoo geggeessuu hin qabu yoo geggeesses beekannaan hin kennamuuf jedhee kan murteesse murtii seeraan alaati. Bakki an gadhiise sun sababaansaa mirgi ofiin of bulchuu uummata Tigraay kabajamuu qaba kan jedhuuf waan ta'eef kaardiin kun anaaf hiikaa guddaa naaf qabdi jedhan. Mootummaan federaalaa filannoo naannoo Tigraayiif beekannaan kennuu jedhee jira. Mootummaan naannoo Tigraay immoo mootummaan federaalaa uummataan utuun filatamin yeroo aangoo dheeressuu hin danda'u seeraan ala jechuudhaan waan ibsuuf filannoo booda mootummaa federaalaa waliin hariiroon qabdan maal fakkaata jechuun gaaffii itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay adda Liyaaf dhiyaateef mootummaan Tigraay kan seeraa ta'uusaa filannoodhaan itti fufsiisaa jira. Itti fufees seeraaf seerrata qofaa hordofee hojjeta jedhan. Dhimmi mootummaa federaalaa garuu
dhimma waliinii kan uummattoota Itoophiyaati kanaaf yeroo isaatti kan ilaalamu ta'aa jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Tsibahaa Maqaleerraa gabaaseera.